Echa dhugaa daandii sagaraa abbaatti geessu Yesuusin qabbeera soogidda waan addaa waameessu urjoonni samiirra gadarcaanii ta'anuu daara iji koo didee du'arra tareetu jireenya laalaa Karana bodu milli kola Ayyaanni keenya wajjin haa ta'u. Jalqabaa malumaatti nu geggeessa. Gooftaa Yesuusiin ameen. Noora. Macaafa qulqulluu keessaa darbaa saafee boqonnaa tokkoo shanii kaasee dubbise achi immoo 12 kaasee dubbisa akka jedha sagalee Waaqayyoo. Waaqayyo akka aannan dhala hin godhanne yommuu godhe godhechuu Elqiyyaannaan sababii ishee jaallatuuf gahaa ishee harka lama hin kenneef ture. Waaqayyo akka aannan dhala hin godhanne waan godheef biniina masaanuun ishee aarsuudhaaf turturtee hin duchiifti turte. Kunis waggaadhaa gara waggaatti ittuma fufa itti fufee yeroo isheen gara mana qulqullummaatti ol baatutti hundumaatti masaanuun ishee aannan amma isheen booshee midhaan lagattutti ishee
garaashee keessatti kadhattuuf hidhii ishee duwwaa malee totochoa hidhii duwwaa totochoa malee sagaleen ishee hin dhaga'amu ture. Eeliin kanarratti hin machoofte ishee se'e dubartattiidhaan ati amma yoomitti machooftaa daadhii wayinii kana dhaqii of keessaa baasii jedhe. Annaan garuu deebiftee waaqu yaa gooftaa ko ani daadhii wayinii yookaas dhugaatii macheessuu hin dhugne. Ani dubartii garaa ishee baay'ee gaddedha. Kanaafan kadhata kootiin gadda garaa kootiin Waaqayyo duratti dhangalaafadhaa jedha. Sababii gaddiif aarii anatti baay'ateefan hamma ammaatti dudubbachaa jira. Kanaaf ana garbittii kee akka dubartii waa'ee hin baafnetti hin lakkaa'in jette. Kanarratti Eeliin egaa kanarratti Eeliin nagaadhaan dhaqi Waaqayyo inni kan Israa'el waan ati isa kadhatte siif haa kennu jedhee. Ameen. Shaniif ja'an dubbise 12:17 immoo darbee dubbise. Waan kana keessatti Annaa kan jedhamtu kuni abbaan manaa ishee Alqaannaadha. Alqaannaan Annaa fi Peniinaa namoota jedhaman kanaa qabanaan lama qaban. Annaan jira lakkoofsa 5 yoo dubbiftan akkuma kutaa kanarratti argattanitti Waaqayyo akka Annaan ala hin godhanne yoo godheyyuu Alqaannaan sababii ishee jaallatuuf ga'aa akka lama hin kennaaf. Akka dhala hin godhanne waan godheef Waaqayyo. Ilaala seexanni hin jiru, fedhii ishee hin jiru, umurii ishee hin jiru, dhukkubi kan biraan hin jiru. Waaqayyo Annaan akka dhala hin godhanne godhe. Lakkoofsa 6 yoo dubbifne Waaqayyo akka Annaan ala hin godhanne waan godheef Peniinaan masaanuu ishee aartuudhaaf tuttuttee maal goote hin duchiifte. Maal gochuuf jettee aartuuf jettee maalirratti aarsiti yoo jedhame isa Waaqayyo hojjete hojii akka Waaqayyo irratti aarsiti. Peniinaan jedhamtu kun immoo waggaatti dhala godhatteedha. Peniinaanis Annaanis haadha abbaa manaa isaanii Alqaannaan. Peniinaan dhala kan kenne Waaqayyoon, Annaa kan dhowwate Waaqayyoon. Annaan akka Peniinaa akka Waaqa dhala ishee dhowwate beekti. Annaan boossee kadhatte. Peniinaan immoo akka Waaqa dhala ishee kenne beekti. Akka Waaqayyo muka dameessa Annaa cufe beekti. Garuu yeroo hundumaa duchiiftee ishee boossifte. Isa kana Waaqayyo argaa jira. Waan Peniinaan jettu sun argaa, waan Annaan jettu sun argaa. Waaqayyo hunda ulaadhaa kan cufe garuu Waaqayyo gaarummaaf. Ameen. Mee dhimmi koo gaarummaaf ni beeku. Dhimmi koo gaarummaaf. Dabalee dhimmi koo gaarummaaf. Wal caalchisaa namatti Waaqayyo gaarummaa gochaa. Peniinaan hin deessi Annaan hin kadhatte. Peniinaan rakkiti Annaan hin boossi. Peniinaan Waaqayyo dhala akka Annaatti cufu. Waaqayyo suma malla dabaaru kan Waaqayyo dabamiti isuma guddaa sanatti Annaatti cufe Peniinaan sibala. Ilaala yeroo tokko Waaqayyo kun wayi nama daangessee waammoo nama irratti gadhiisa. Eega gadameessa Annaa cufe arraba Peniinaa cufuu hin danda'amu hin danda'u Waaqayyo. Galanni Waaqayyo fa'a. Ameen. Mi'a gandala. Ameen. Waaqayyo akkuma isa amanattan akkuma nuyi nama baay'ee jaallannu amanannu Waaqayyo nama amanatu qaba. Ameen. Nama keessaa nama amanata Waaqayyo. Ameen. Seenaan yoo bakki deebitanii of fudhatta iyyoo qormaan isaa kan Waaqayyootu maqaa seetanaati. Kan Waaqayyooti. Gaafa seetanni fuula Waaqayyootti fuula qulqullootaa biyya lafaa keessa wanti gochooraa wanti dhuftu eessaa dhuftee naani?
biyya lafaa keessa jooraa ture dhufeenna siloo yoom nama koorra yaadate kaatte namni tolaan akkasaatiin jiru dheewu waaqatu waaqarraa waa iyyoo baasaani iyyoobiin waaqayyo gidduu jaalala malee ulfina malee waan biraan akkan ture gaafa beeku seeqan jecha kana geddersiisuuf nama kuwasaa waaqayyo jedhu sana laphee iyyoobitti waa facaasuuf dhufee qabeenyaa iyyoo hunda rukutu ijoolleen torbasii tokkochan manni irratti jigee mukirratti jigee du'an qabeenyaa isaa dhufanii saammatanii sokkan qaami biraan gareen tokko dhufanii qabeenyi keessaa maman qabeenyaa keessuu guuree bareedni bareedu ijoolli dargaggeeffatee miti kan biraan bareeffatu ijoollee kee torbanuu mukatu irratti dabalee hinnumani tokkoyyuu namneedhan waaqayyo kenne waaqayyo fudhate Majetai yo, majetai. Waaqayyoon jechaa kan saate. Amen. Karena kan desiran. Ijoollee korbasi tokko duutee miti. Mataan nukkubsattee tokkosaatiin itti cimee waan jennu beekna miti. Silammoo maal hojii laalaatte? Diinna qoruun laalaatte? Maaliif fuudhee darboon namni tokkosaatii mashee? Kan parasaamonni baay'atu. Inni garuu torba duunaan waaqayyoon fudhate. Ameen. Beekaadha. Ameen. Kanaan hin taane amma seexanni waan barbaadde argan. Lammataa dhuftee Iyyoobi koo fayyaa waan ta'eef si waaqessa. Ituu dhaqnasaa guyyaa tokko rukutte qabeenya tarkaa dhume malee fayyaa buleessa dhibamee dhiisee beeku gorsi galannaan lubbuu isaatti buute beeka maa jechuudha foonsa akka barbaadde gochuu dandeessaa waaqata jamaadha. Dhaqee rifeensa mataa amma qeensa miillaatti walii galee tumee bulleessee mataa dhiita jabaan dhayeetu biraa deebee seetan Iyyoo daaraa keessa ciiseetu qiraacee ofoo qa'eedha. Maal akkamitti akkas taata? Akkamitti humtuu waaqayyoo keessatti akka taatan lakkisaa qullaan garaa dhaqootii ba'e qullaan garaa boollaatti deebi'a. Ameen. Wanti dhume kun hundumtuu kaleessa dhufe. Gaafa dhufe gaafa naladhe warra amma sina odeessitan hundumtuu hin jirani. Gaafa naladhe na wajjin kan ture waaqayyoodha. Ammas kana na waaqayyoodha. Wanti kan biraa yoo sokke waaqayyo si duukaa haadha jiraata. Qullaa kun garaa dhaqoo kiyaamee qullaa kun gara maatti deebi'a. Gara maal jechuu barbaadee tennaata yoo dhumeyyuu goddaa hirkoo miti. Boris gatti naftu maal barbaada see'an qabeenyaa yoo fixuu barbaadas miti. Fayyaa yoo rukutu barbaadas miti. Iyyoobiin waaqayyo irraa gargar baasuu barbaada. Garuu hin arganne karaa. Waaqayyo daandii diina kee haa jiru jedhama. Ameen. Gaafa yaadne dadhabu gabbira sila waaqayyo talaqee kaasas amma macha deebi'e waaqayyoon kaasuu dadhabu eenyuun Iyyoobitti. Fayyaa waan qabu si waaqessa eegaa lama biyyatti. Birrii waan qabu si waaqessa. Qabeenya waan qabu si amma macha deebi'e mala ila waaqayyo kun utuu si beeka ta'e karaa waan tajaajile. Akkasiin taatu turte. Ati mana akka jette turte. Atamma yoo bitta mana humnaa jette turte jiraata. Waaqayyoon galii me kottaati manaa mana gaafa dirqoosatti jirtu. Ati hin duuta barana yoo hin jette fayyaa hin duutu. Saayikoon limite duuta dhugaa ta'e. Kana jechuun kootootaan shukkaama morma kennu moo'aan jechuudha. Ani mana jette. Sheen qaama keemantu sheerati na baatteetu sheerati na galkaatteetu. Hinduudha keeyyannaa kan abbaan manaa kee natti qaama barana lafa tokko kuusattee jirtutti lafa tabdiimitteetti lafa mooraalii kennumetti lafa tifalaatteetti hinduudha wasiin jedhee achumaan dhume. Kanaaf nama dhukkubsataa nama bira badhaa dhibamaa bira teenyu maal jedhe nama baay'ee jabaadhuu fayidaa salphaadha. Sababiin isaas ilayyuu karaa kana duu waan ta'e ati xinnoo abdii kutannaatti dabalaa sokkee namichi kanaaf amma danda'ametti maal bachuu jajjabeessu ayi homaan jedhu hin fayyida hin fayyuu dhiisuu danda'am namichi fayyuu dhiisuu danda'am garuu maal bachuu amma danda'ame jajjabeessu maqaa
qabdu atteetu ati waaqayyoon galii du'ii waaqayyo sin beeku hamma yoomitti gubattaa mee ani ganaan jiraadha nama manu Amen. akka dubartii gowwaanaa softaa ni waaqayyo irraa waan gaarii fudhanne waan namaa sin dhiifnu kun hunduutu maali waan ta'eef gaarummaa ni ofitti sammuutti of deebiin dhaggeeffatu seexanni maal jechaa waa'ee jireenya kee maal siin jedhe waa'ee mana kee maal siin jedhe waa'ee gaa'ela kee maal siin jedhe waa'ee hojii kee maal siin jedhe deebinsa gaarummaa fedha dabalaa jira dogoggoraa ka waaqayyo wallaala ka waaqayyo akka ta'een beeku miidhamate miidhamte nagarra waaqayyo akka ti miidhamte oduun odeeffannoo qabu waaqayyo oduutu sabra hin geenye iji isaa jaamaadha gaarummaa fedha haleluuyaa eega sanaa saafitanii dhufee yoo sattee torba irratti akkee jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate dhumni kee baay'ee guddaadha asirratti waa dubbadhan ilaamee gaaf sana iyyoobiin as kaa'e waaqatu seexanaatiin fuguggire geggeesse waaqayyo iyyoob nama kooti yoomuu nan ganu isarratti shakkiin qabudha seexanni mobbora si galsiisedha waan waaqayyoo fi seexanni walitti fokkoran natti fakkaata waa'ee iyyoobi riiteetu yeroo tokko qabsiifattu miti qabsiisa walitti fakkaata garuu seexanni guddaa qaba'u iyyoob waaqa salphifne waaqayyoon qaala sine seexanni garuu qaala hedduu waaqana ni amantilaata iyyoob aroottamii namarratti mookkeedha qabeenyi isaa hundumtuu dachaata ifanya kan iyyoob dacheega maaliif amma kana qole waaqayyo iyyoobiin innatan waan jaallatu waan jaallatu yaa'ikoon tokko kudha lama naannoo dhuftan namni qorumsa isaatti dhufe obsaan danda'e hagama qoramee erga ilaalame booddee ulfina isaa qulqullootaan yookaan tolootaan qophaa'e sana argachuu jira eega maal ilaalame eega qoramee ilaalame ulfina argachuudha jira amma waaqayyo asii dhufe asii bana nama kan jennee waaqa itu nama sibiilatee waaqa biyyatti itu seenaa sibiilatee waaqayyotti biyyatti itu qophaa'ee waaqa biyyatti amma waaqa dhufe qophaa'ee noombattu amma waaqa dhufe beektoon noombatani amma waaqa dhufe dhufe saayinsii noombatu maarree fannisa kan waaqayyo dhufe waaqa bana waan balbala waaqayyo dhufetti mataan cabina balbala waaqayyo dhufe girri tokko malee waaqa tokko malee ulfinaa baatee sii dhufa mee baramedi maalo waaqayyo amaaf maal naman ta'u qormaata tokko qorantu satti kabajamtuudha malee isatti beekamtuudha malee sattiin ulfaattuudha malee sattiin gaarummaa waaqayyo bordubbatamuudha malee isattiin baddu mitiinsee jedha ilaala yeroodhaa gara yeroottidha yeroodhaa gara yerootti abbee tultultee tuchiiftee boosifti aannaan jilbeeffannaadhaa gaafa kaatu biniina masaanuu illaa masaanuu gargariin fagaattu miti gaafa isheen kalataa kaatu addema balbala dhukkutee dhuftee xaaf gootee deebiti isheen kalatarraa kaana isheen dubbii qopheessiti akkasiin jedhaan baran ati dubufi malee hin jibatta me injifannoo kan kootee dabalee ni qaba qubi waaqayyo teessoo taa'ee galmeessaa cimina aannaa kee kan natti tole guyyaa tokko kadhata dhiifteen beektu na arrabsitee ishee torba laatte anaanoo tokko dhowwattee jenne isheedhaan baay'ee argatte limona dhabe jenne sibbette waan addinaa turti kiristaanaaf shaalli asaasa baay'ee sana maatiimiti ollaa jimiti waajiraa jimmi sabaadhaa jimmi waaqaa warri waaqa addinaa isaan yeroo isaan guddatan argumiti guddinni isaanii gamil kanaa erga asirratti baay'ee kan nama dhibu keessaati waaqayyo ishee sanaan maaliif jebbaataan jirti maal rabsitaan jirti nakoo gadameessa dhufee hin dhugiinin jirti ishee sanaan immoo dhalarsii kenna gaafa akkasii jirti simbali malaa tagadagama jedhan nama manatti qollofanii qulfiirraa fuudhanii bada wayi fakkaata takka takka
waaqayyo kun waan ati dandeessu sitti dhufeedhaa taayasiisina. Yeroo gaarummaa. Ameen. Yeroo gaarummaa. Ameen. Bara miidhama kana qabu hin jedhaan. Ameen. Takka waan ati beekus wallaatisa siilaan yeroo gaarummaa. Ameen. Takka lafati ga'uu barbaadu sidaachisa siilaan yeroo gaarummaa. Takka waan tafii malus dhawwachiise nama biyya kana tambare kolaaman osetta injiru kana baadiyya biyya kana nama gurraacha fuudhaniitu arrabaan adii baratti godhe lafa kaa'u mitire ituma taatti hiyyee koo jedhaniitu immoo asii immoo mataarra gattaa'u in argama arrabe tolbaas dhiqilee gadawwaa kana jala irta gaarummaa. Yeroo soddonni quuftatti beelaa guutu gaarummaa. Yeroo ati hojii hojjette boo'aa deemtu haca barbaarii waliin oofte qoma dhiibaa deemtu gaarummaa. Yeroo ati mataa ta'uu nama miila taate warisi gadi mataa fudhata taatu gaarummaa. Falli aanna iyyuunis abdii kutachuunis furmaata ta'u waan ta'u dhabee waaqaajiin waliin galuun waa ta'u. Yeroo shekkalataa shiilottan baatu kan nama dhibu iddoo asaa irratti waraanti lama dhaqanii waaqayyoo waaqeffatti ishee immoo madoof teegatti madaabaa teegatti. Shiloo waggaatti si tokko kana qabaatanii gaafa dhaqan tokko nyaate gaafa dhugu sababa ta'e baamtu aanna hidhii ishee totochudha malee sagaleen nageesse dheedhiin akkas ilaalte machooftee taadhaqii daadhii wayii of keessaa baase isheen garuu lakki ani ganda garaa koo waaqayyoon dhiyeeffadha malee maasaanii machaanii maali sagaleen nageesse waan xeebbaamaa jirtu namatti yoo laatimte madaaba yoo katiibaate koraantiiba kanaaf kan isheen hojii naasoo dandeessee ni duwwaa waan kan waa sirrii dhama yoo waaqayyo sirrii dhala itti dabalaa jedha dabalaa jedha namatti nama dhiibu kan biraatti nama dhababu waan namatti hin qabu. Nisirriga. Haleluya. Himachoo. Nama dhukkub nama rakkii joonjes. Ani waan tokko na jedhu akka isheen qabne eenyinoo beeka. Akka isheen qabdu eenyinoo beeka. Maalii machinoo qabsiisi gaarummaa. Bara ilaalamuun dhufu darbe. Bara ilaalamuun dhufu. Guyyaa mati mana milkeessa deeguutiin immoo dukkana keessa ta'e qabdu. Bara laalamu. Waan namni quufee sirreeffachaa deemu ati mogomjaa. Bara laalamu garuu hin darbe. Maaloo gaarummaa fedha. Kan cufe eenyudha?
Kanju beula. Elame. Waaqayyo gaafa banu dirribii banu. Mina bana meni maalo. Omina rapsi kana, omi chandaki kana, omi episi kana. Iso tu beomi bana. Ne isma palera. Anan kada kasi tipo fiti. Makan. Elame, namame. Burisa iktasa pangkala beras adian ras acu macam jijira negara. Siapa? Nama saya Fakra. Nama saya Fakra. Kamu. Amin. Kelame, lepas ini nama dia nama dia orang baru. Itu sih di sana tu apa jo komfort atau sebasa. Amin. Amin. Siapa Fakra dia? Amin. Siapa Fakra dia? Amin. Awalnya tu orang siapa Fakra dia? Amin. Tiketnya jalan tu orang siapa Fakra dia? Amin. Bawa jalan tiket ukama mawalan siapa Fakra dia? Wakati ada boleh. Amin. Pilihan yang mana? Wakati positif lah. Positif. Kan ada abdurra, kalau saya kalau tajin mau dukir, kan kalau tajin mau dukir turra, kan saya cepol mau dimancok saja. Tapi tinam ni itu kan nagan kau. Waris itu diulang me. Nama teman medim. Wakayot wakari berjuang kau. Amin. Amin. Nama makiwa kamu dapat mati. Nama makiwa kamu dapat mati. Sebab isa nama kakek merkau terunjuk. Asyik amin. Asyik luya. Amin. Nama dapat mati. Nama kakek waga yang belah dapat. Nama kakek waga nama tahu je. Apa yang tahu je. Kamu jodoh kotor-kotor. Adi no cerita ni kalinya. Adi dah kita cerita ni kalinya apa? Adi dah kita cerita ni kali mau tinggu dah, ting malter, ting kisi dah. Adi wajibat, ini kami ribat. Ini dah. Beri sahabat ni mana? Ada boleh dikira. Aku jadi sahabat tak kalau cakap beri sama kasih akan datang jadi itu baru mau kamu garma. Amin. 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 Garma beda. Garma. Dapat ada. Garma. Ada tu yomi unu ambil kof. Amin. Janji wa ayo selasi kompresor yomi unu ambil kof. Amin. Mana cenang ayam itu kita wa amrabai ayam wa ayo ini sarung dan tahu. Ya kita punya ini kalau garma di mata cabi. Ama ayo mentau Haleluya. Dewa ayo channel tunda. Nama wa ayo tahu kiamat kita kana sambu ke begini. Amin. Nama wa ayo tahu kiamat kita kana mata no fikori. Amin. Allah bino se borkufa. Amin. Allah kate bormulla. Amin. Allah se tujuan borbarama. Amin.
argee. Waggaa Eelii ati machooftuu natti jedhetti mucaa baatte ishii lolate. Ilaame eebboo kaleessaa kan jalloota hamaan qabachiisu ulfina baattee mul'atte. Gaafa guyyaan ta'ee kakuun dhufee mucaan dhalatu Waaqayyo beekaadha. Maalodha? Gadi buusa? Poolisiin bara. Haati abduun maal taate? Torba argattee. Haati ijoollee baay'ee boqotarraa kan kaate maal taate? Laaffuuttee. Mucaa waggaa sadiitu dhaqee iddoo haashaatti gala Saamu'eel. Mucaa waggaa sadiitti Waaqayyo haasaa jalqabe. Waa'ee luba nama umurii meeqala Eeliin luba ijoolleen isaa oolfanii Fini'aas luba isaan kun iddoo haasaa tureessudha macaafni qulqulluun. Haasaa qulqullaa'anii haata sana tureessuun salphisuudha. Namoota haasaa dhiyeeffachuu dabalatiin jireenya gaala mootummaa geggeessuudha. Eeliin immoo utuu kana beeku ijoollee isaa gorsuu didedha. Waaqayyo mucaa waggaa sadiitti haasaa jalqabe. Kakuu keenya ture dhugaa badala tokkoo dirreetti si baasa. Maaloo beejaree? Mucaa waggaa sadii. Inni bee Waaqayyo. Saamu'eel jalqabe. Ijoollee Eelii torban ishee Waaqayyo maqaa ta'ee hin beeku. Kanaannaa tokkichuma dhalatu waamichi Waaqarraa jalqabe. Kakuun keenya barana dhalatu gummee jalloota fa'aa qabachiise. Of bultoota toorarraa kaachise. Addakkoota dinee boorkisure. Dirree galataatti si baasa. Nambaayii. Gaafa deebi'ee waamu Saamu'eel lakki Eelii gara Eelii dhaqee maallaan jettee namni Saamu'eel beeku eewudha Eelii. Waamni dhaqichiise. Ammati waame Waaqayyo. Isa sitti muufate ormatti dimu Waaqayyo. Sichi Waaqayyo hojii qaba. Mee Waaqayyo wajjin hojii qabadha. Dabalaa jedhame. Torba ijoollee Peniinaa keessaa Waaqayyo tokkitti iyyuu gara ishee hin ilaalle. Tokkicha kanaannaa dhalateetti haasaa jalqabe. Si filateedha malee. Sababa nama kaatee bituu sitti cufe malee si gaduu barbaadee miti, si gatuu barbaadee miti. Jalloota nama kolfa akka taatu barbaadee miti. Dhimma kee Waaqayyo torba. Hojjetee si baasa Waaqayyo. Gaarummaaf waan ta'e danda'e. Arraba yoo ta'e gaarummaa fidaa baasa. Beela yoo ta'e gaarummaa fidaa danda'e. Ciqilee yoo ta'e gaarummaa fidaa danda'e. Organuu akkasiin ta'u. Waaqayyo guyyaa moo'ichaa fide. Guyyaan dabalaa. Dabalaa jira. Baay'ee kan natti tole keessaa amma Saamu'eel sagalee Waaqaan beeku Waaqayyoon hin beeku mucaa waggaa sadiitu du'aasaatti galchi galee Waaqayyo yeroo sawaa gara eenyu dhaqa? Gara Eelii dhaqa. Eelii nama deebiitii jedhe yeroo inni eeggachiisu Waaqayyo ammas waama. Siyaasa gaafa Eelii bira dhaqu narrakkisiin na sirriban dhowwiiniti abbaan si waamechatti si wajjin haa ta'uuti achuma xiistaayitii hin dhagaa nan dhagaa jedhe. Gaafa gamu jaarsi sirra akka ta'e riba dhabe mucaan boqonnaa ta'u Waaqayyo Saamu'eeliin dhibbise mucaan Eelii dhibbise Eeliin gachuma xiisachumaa jedhe nan dhagaa dubbadhannaan ani Waaqayyo jedhe. Uffee jettanidha. Kakuu maqaa qabu, kakuu seenaa qabu, kakuu ija qabu, kakuu ulfina qabu waan ta'eef waa'ee kee. Ana dhagaa dubbatu. Sana booddee ministeera iddoo aarsaa waa'ee Eelii, waa'ee ofiitti dhiyeenyaa taree bee Waaqayyo. Eelii kakuu galee ture. Iddoo aarsaa keerraa koorraa sarmaan zarii kee dhibaman jedheen ture. Amma garuu kakuunii
Eenyu ijoollee isaa wajjin qabu nan kaase. Eewutti mawame mucaan waggaa sadii itti maa waa'ee jaarsa nama guddaa. Hubadhaa kabaja Waaqayyoo. Mee ameen jetta. Durga nama ka'eetu gara Eelii dhaqa Saamu'eel bariinaan naquu dide. Maal jennaan jaarsa eegee dadhabee dhufe. Baran dhufe qaba. Amma barbaadde barbaadamta. Amma barbaadde barbaadamta. Eegale ta'ee dhufeetu innum ta'ee si waame maal siin jedhee maqaan isaa eenyudha maal siin jedhee. Itti nagaa mucaan waggaa sadii jaarsa waggaan 70 raajii dubbata. Waaqayyoon. Turuun gaarummaa akka. Guyyaan gaarummaa akka. Kanaaf hin jeeqamina. Dhiibbachuu callaqamuuni kakkoos butamiti. Umurii namaa buta. Du'a namatti buta. Rakkina namatti buta. Gadda namatti buta malee kakuu namaas butamiti dhiibbachuun. Amantiif kaayyoon dhaabachuun garuu kakuu ariifachiisa. Gaarummaa fedha. Dabalaadha. Dogoggora fakkaata miti. Waaqayyo waan nagadi fakkaata miti. Haleluuyaa. Inni mee ijoolleen akkas godhanii waan isaan godhan namoota mucaa jettee dhiirtee kanaaf Waaqayyo kakuu kee kakuu mana abbaa irraa kaaseera jedhama. Waaqayyo beekaadha. Waan jaalala isaa raawwatu jedhee kana booddee mootota dibuu kan jalqabe. Raajii waggaa 40 guutuu Israa'eliin abbaa furdii ta'ee furdii daachaa furdii qajeelaa bara Saamu'eel keessa Israa'eloonni nagaatti jiraatan. Inni turee hojii si guddisa. Inni turee hojii kabaja. Inni turee hojii milkeessa. Kanaafuu maaliif dhiibbachaa? Beekara dhimma keetti deebi. Beekara dandaa keetti deebi. Maaltu dhaabbii sitti ta'e? Maaltu dhalguu sitti ta'e? Maaltu wal suuraa keessa rakkise? Gaarummaa. Gaarummaa fedha. Dabalaa fedha. Gaarummaa fedha. Gaarummaa. Guyyaan gaafa ga'e sa'aan naan dirreetti baate deebiteen dhokane. Kakuun kee dhalatee si mul'isa. Amma sitti garuu gaafadhu. Kiristaanummaan keenya kan beekamu waldaa dhaquudhaan otoo hin taane kiristaana jedhamne galmee irratti galmaa'uudhaan otoo hin taane yaada Waaqayyoo keessa darbuudhaan fedha Waaqayyoo keessummeessinee achi keessa darbuudhaan itti kiristaanummaan keenya mirkanaa warqee isheen baddu iyyuu maaliif qoratte dha? Abiddaan qoratte. Saayinsi boqonnaa 43 lamoonnaan dhuftan ati bishaan keessa yoo dabartu bishaan si fudhatee hin badu bishaan keessa yoo ceetu nyaatattu arraga biddaa siin qabatu ani Waaqayyo si wajjina jira. Maal keessatti? Bishaan keessatti. Waaqayyo riqicha ijaaru maaliif bishaan keessa deebisa? Waaqayyo waan jedhu maaliif abidda keessa deebisa? Keessuma dabartee ol filaatti baatu. Ni ol filaatti dura qoodha. Dabalaa jira. Maayettani. Maayettani. Haleluuyaa. Ulfinachira. Ulfinachira. Ifaatana jaatu jaarramu kennu. Ati nu kortee akka warqee meetiitti nu kortee baa ulfaata sakkoo keenya irra geesse namoonni mataa keenya irra akka deeman gootee abiddaa bishaan keessa dabarreen kana keessaa bobbaliinatti nu baaftee maalitti nu baaftee? Kanaaf amma gisaateedhaan isa rakkinni keenya furamu Yesuus miidhaan isin furamu jiraadhaan inni dhimma isaa hiikamu. Hin hiikama dhimmi koo inni maal? Dabalee dhimmi? Isheen sun kan dhaabbattu finyi citeera jedhani. Finyoon sun citeera. Finyoon sun citeera. Sanuma? Finyoon sun citeera. Finyoo gurraacha boolla walitti seertu sun arga miilatti kaa'ame dhima qototu dhima si qototu si buutuu dadhabu dhima si qototu si buutuu dadhabu dhima si harkisu si sochoosati humni si harkisu kun humna guddaadha garuu si sochoosu. Humni si harkisu humna guddaadha garuu si sochoosuu dadhaba. Utuma ilaalle finyoo gurraacha. Inni ta'ee boolla qolee isaatiisu. Amma kun ilaalu ituma ilaalu finyoon kun gulubii makeera yookaan miidhagina miidha gara jedhee duddu taa'aa. Warri si harkisan kun gulubiidha waan ta'eef gaafa lamadhaan gargar battanan. Ati
Seexanni lubbuu keenyaachuu baay'ee xiyyeeffate garuu hin danda'amu. Milikkita kan ta'u ati abjuuttis baay'ee qoramta. Fariidha abjuutti baay'ee qoramta. Waan sammuu kee sodaachisu, waan jireenya kee sodaachisu, waan itti dhiiphattu waan fudhatan baay'ee. Keessi kee sodaata. Amma jireenya hojii laatu jireenya sodaadhaaf mo'ame tokko jiraata. Birmadummaa hin qabdu ati. Birmadummaa hin qabdu. Yookaan gaafa si jedhu keessi kee jireenyaaf konfiidensii qabdati. Waan dhabeetti nama latta keessi kee garuu mo'amaa. Waan sodaachisuu hin beektu, waan si jaalladhu hin beektu, garuu sammuu keerraa akka waan namni si wajjinaa qabu waan gurra keerraa, laphee keerraa haasa'u sagalee wayii jiru. Baay'ee afeera dhabee. Afeera arratuun masaalu afeera. Nabi. Amin. Ini afeera dhabaa. Sakasii ni targa. Sakasii ni targa. Bitaaf mirga keetti nama lama argasiin nama sadii. Namoota kana ima garafamu harka garafu garuu namu sadan keessa gaartanis ima reebamtu harka sirreefu garuu namu warquma tokkotu isin tuma sadan keessa fi'i cina keetti nama si fakkaata. Maal din kun maal din damu jaru ne ko tak banna alan kala tak kun dulla miti kaje miti arraba de wa kayu arraba de situ warra sirreba ni war maciki hati itu masih balik kan ini sinang cicit itu arca cicit arca kalau itu balik itu berarti sinang sana tuh cicit arca nana kepula ini sana itu obor dia iso. Oke, oke. Nama si Bakatan nama jelah, kota mana tu? Namoonni kun sadan ilaalchuma addaatu jira jedhu. Gadaantummaa addaa, tuffii addaa, ceeqoo addaa, ashmuurii addaa, jecha addaa, batalee arraba. Nama sadii. Kee halangaa mattiinarra si murmuran sanaan gaaf tokko garuu dhiyoo dhagayya. Dabaree isaanii guyyaa kan itti garafaman dhiyaatedha. Ameen. Isa nama ofirratti laaltan yeroo isin immoo dabaree isaa irratti lakkooftan dhiyoodha gab jedhaan eegaa dhufaan jira. Ameen. Hin garafamu. Isaan ofii isin garafanii isaanii mo'anatu garafa nan dhufa. Ameen. Karaan eegam nan dhufa. Wanta kanatti haadhamee yaadamne godha. Ameen. Waan karaan namaatti yaadiin tokko. Isaan koo piurii fakkaatu ergamaa wayii fakkaatu misteekiin qaban waaqayyo waan ittiin ala baasee isaan salphise qofa. Bukooma sanii tokko gadi jigabaa boquu buusanii caccabaniitu ija namaa baqachuu jalqabu. Boquu hin buusanii boquu buusu. Nama lama beekuu nama sadii argaa tokko sidha nama lama cina keettan argaa namoota kana sadanii ajaji waaqarraa. Innu fayyadu jedhaa maal? Dabalaa hedha. Gooftaan bitachiisanii si hawwii barbaadu garuu ati ulfina baattee baatu narki. Ulfina baattee bisii kaasuutti bisii baattee baata malee harka duwwaan geggeeffamtu. Kakuun kakuu dhedhaata. Dabalaa jedhame. Waaqayyoon adda bukeetiin mana abbaa keerraa waaqesseera.
Aduh biara. Haleluya. Yesus kira dame. Kepala adalah.